Hagayya 5,2026 oduu sibuunee Turkiiroo kana isin biraan geenya. Finfinnee Dirree Dhawaa fi Moyaaleen guutuutti Oromiyaa jalatti buluu qabu jedhan hawaasni marii biyyaalessaa irratti hirmaatan. Hirmaattonni marii biyyaalessaa keessaa bakka bu'anii Oromiyaa irraa dhufan ejjennoo wal fakkaataa gaaffilee Oromoo irratti qabna jedhan. Abduu Ahimadtu qindeeffate. Finfinnee Dirree Dhawaa fi Moyaaleen guutuutti Oromiyaa jalatti buluu qabu jennee ejjennoon falmaa jirra jedhan hirmaattonni marii biyyaalessaa naannoo Oromiyaa irraa dhufan. Hirmaattota marii biyyaalessaa keessaa kanneen OMN waliin dubbatanii nageenya isaaniif jecha sagaleen isaanii akka hin baane gaafatan bakka buutonni Oromiyaa irraa dhufne ejjennoo wal fakkaataa gaaffilee Oromoo irratti qabna jedhan. Gaafa ajandaan sassaabamus naannoo Oromiyaati gaaffii uummataatu ka'aa ture jedhanii gaaffiiwwan sun komishinii marii biyyaalessaaf dhiyaachuu himan. Adeemsa marii ammaa komishinichaatiin gaaffii uummata Oromoo ukkaamsuuf dhiibbaan jabaan jiraachuu eeranii hirmaattonni naannoo Oromiyaa garuu haala kana keessattis ejjennoo jabaa qabaachuu dubbatan. Dhimmi Finfinnee fi Dirree Dhawaa dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Oromiyaa akka ta'etti hubannas jedhu. Dhiibbaa jabaa jala jiraannus ejjennoo hanga ammaa jiruun hirmaattonni naannoo Oromiyaatii dhufne Finfinnee Dirree Dhawaa fi Moyaaleen guutuutti Oromiyaa jalatti buluu qabu jennee falmaa jirra jedhan. Korri caasaa adda bilisummaa Oromoo ABO biyyoota hambaa fi korri gamtaa kaaba Ameerikaa geggeeffamaa jiraachuu gabaafame. Korri miseensota ABO biyya hambaa hagayyaa 4 geggeeffamuu magaalaa lakkoo Oromiyaa xiqqootti jalqabamuun himame. Miseensonni dhaabichaa ardiiwwan garaagaraa irratti argaman gariin qaamaan gariin ammoo toora zuumiidhaan qooda fudhataniiru. Korri sun haga guyyaa irraatti jechuun hagayya 5,2026tti itti fufee jiraachuu koreen qindeessituu kora sanaa ibsaniiru. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya hambaatti argaman kora sanarratti hooggantoota haaraa, hooggantoota sababa garaagaraan hojii irra hin jirree fi lubbuun hin jirre bakka buufachuun bifa haaraan jaarmiyaa ijaarrachuun kan goolaban ta'us koreen qindeessituu kora sanaa hirmaattotaaf ibsa kennanii jiru. Naannoo kibbaatti manneen barnootaa 236 keessaa barataan kutaa 6ffaa fi 8ffaa tokkollee hin dabarree jedhame. Biiroon barnoota naannoo kibbaa Itoophiyaa firii qormaataa kutaa 6ffaa fi 8ffaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti foomseen barataan darbe hin jiru jedhe. Abduu Ahimad dabalata qaba. Naannoo kibbaatti manneen barnootaa 236 keessatti kutaa 6ffaa fi 8ffaa irraa barataan tokkollee hin dabarre jedhame. Biiroon barnootaa naannoo kibbaa Itoophiyaa bu'aa qormaata kutaa 6ffaa fi 8ffaa bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti foomseen naannichatti manneen barnootaa qormaata madaallee kutaa 6ffaa kennan keessaa manni barumsaa 81 barataa tokkollee dabarsuu hin dandeenye. Akkasumas akka gabaasa biiroo barnootaa naannoo kibbaa Itoophiyaatti kan kutaa 6ffaa irraas ta'e kan kutaa 8ffaa waliigalaan lakkoofsi manneen barnootaa qormaata madaallii kennanii ibsamuu baatus kutaa 8ffaa irraas manneen barnootaa 155 qormaata madaallii kennameen barataa tokkollee dabarsuu hin dandeenye.